الشمار كفوني أكم جرتني كبجمتوتا في جالتمتوتا تشاينا لايان تو أصلا جرجلة ترجمتن نجان كوبا كجرت تسنا كقبو بقى جراتني بقى جمتني يونا إقدني إجا كفيديو كان رت يادك السنة اللي akkasumas sheer godhaa waliin illee gahaa isinin jechuun jaaladha akka argaa jirtan waa'ee mana diiggatii irratti jechuudha agam akka namni oddoo ofii keessatti dadhabee itti dhama'ee bishaan oddoo hin jirreen mana addeessaa keessatti bishaan hin jiru walumaa galatti keessattuu naannoowwan bishaan inumaayyuu hin jirre ni jiru isa keessaa naannoon keenya naannoo tokkodha jechuudha isa kana keessatti bishaan waraabdee ofii gatii itti baaste anamma kara kiyyaan baadhellee itti waraabe jechuudha itti dadhabee bona aduu keessa biqiltuun kun bona aduu dhugaa bahe walaala ama abukaadoo paappayyeen isin laalaa jirtan kun akkatti firee godhate kun bona itti waraabitan jechuudha maaliif mana koodha amman jiru ittiin jiraadha haga rabbiin umurii koona dheeresse keessan jiraadha haga immoo rabbiin lafa kanatti qoonni lafa keetii gahee jira ulasi sabadha jedhuttis immoo mana kee keessaa du'aa keetu ba'a mana akkasitti abdii haga du'aatitti irra godhatan yoo ati itti dadhabdee wanta baay'ee taate keetii miti ka isiin jedhamu caalaa duuti tokko homtuyyuu hin jiru kanaa ol jechuudha dhugaa amma isa namoota irra ga'e fi namoonni amma biyya keessaa qabdan akka boqonnaan qabne nan beeka haala kanaa kana jechuudha kan ta'aatu jiru fakkeenyaaf amma an abjuu baddeen waanuma feeyyoo odoo ta'ee nuti kaarta bilaanii nuu kennan akka seeratti nuu shanan kan jedhu malee gaafa tokko seeraan alaa wanti kun hin kaama kan jedhu jiru wanti ta'aa jirus immoo waan fokkisaadha odoo wal qixxaatee homaa bakka waan ta'eedha waan nama hundarratti ta'eedha jechisiisa amma manni qalamiin dibamee jiru mana buraaburree asitti manni nafa achi hin ka'a manni 3-4 immoo walitti dhaanee too diigama manni 2 immoo walitti aanee hafa jechuudha akka jedhamutti odoo dubbatame wanta baay'eetu jira akka jedhamutti waan qabatamaas hin qabne odoo dubbatame shaggaas hin ta'u akki maaliif akkas ta'e hoo jedhame wanti dubbatamu waan fokkisaadha kanaafuyyuu dhugaan isiniin jedha ijoolleen keessattuyyuu ammallee mana ijaaruudhaaf taatan hoggaa raattan odoo naannoo san hin ga'e ammaan waan hin dhaabne jiru asitti ilaalaa kunu teemira hundan dhaabe jechuudha teemirri hundinaa qabatee abukaadoo haga argitan buufachuu ka'ee jira jechuudha abukaadoowwan kun maangoon hundi kan duraa osoo hin ta'in viidiyoo barreen gaddaa san osoo hin ta'in haarawa ergan dhaabe ergan galee ka dhaabe jechuudha wanni argitan akkatti inni buufatee jechuudha xaqaxaqatee akkatti buufatee argitanii too jirtanii paappayyeen hoo kana ijji kee yoo kirraa ka'e jedhan odoo lubbuun jirtu kiyya osoo jettu yoo irraa ka'e jedhan caalaa maaltu nama dhukkubsa yaaduma keessan naa barreessa amma fakkeenya maaliif akkasitti ayyaantuun jechuu dandeessan amma mogoroorran qaxxaleen nuyiidha wanti hafu jechuudha wanti jiru nuyi amma mogoroon dibame achiin booda nuyi jechuudha itti aanee kan jiru baay'ee waan fokkisaa osoo hookan wal qixxaate osoo hookan akkatti bareeffattee kaate bona bishaan itti waraabdee namoonni baay'ee qilleensa adaamaa hin beektan o'asa har'a roobee ganama hoo roobe galgala lafti isaa goggogaadhaa shawaadha waan ta'eef odoo hin dadhabin kana maratti dadhabdee gaaddisa naa ta'a. Irraan ijas firee isaa nyaadha jettee kaatee wanti hin taane hoo ta'u akka argaa jirtan tanaan duras viidiyoo isin hojjedheen ture wanni oddoo kana keessaa dhabame tokko homtuu hin jiru sukkaar dinnichi lafarra deemaa jira akka argaa jirtan bakki xiqqoon hafte tun tirfii miti ganna boqqolloo asheeta daa'imtis ija keessa alalaalti kan jedhamu malee wanti oddoo kana keessaa dhabame hatta damaa kaseen oddoo kana keessaa dhabamne jechuudha wanti oddoo kana keessaa dhabame jiru kiyyaa hidheetan ka kanaafuyyuu rabbiin akka nurra dabarsu obboleewwan keenya jalaa dibameefis nuufis akka rabbiin qilleessa kana gab godhu nuuf kadhadhaa obboleewwan kadhannaatti amantan akka amantaa keessanitti jechuudha dhugaa dubbachuuf nama dhukkubsa warroota qalamiin dibame kun rabbiif hin danda'ama nuyi amma mukutiin keenya humni keenya waaqa akka amantii keessanitti rabbiin nu kadhadhaa rabbiin waliif kadhanna qilleensa kana rabbiin gamnurraa godhee yaada warroota mana diiganii kanallee jijjiirsisiisee yaada gaaritti dadhabbiin namaa dadhabbii kooti qabeenyi namaa bade kun qabeenya amma qabeenya mukeen qabeenya qilleensaaf qabeenya wanti irraa gurgurattu hoo gurgurattellee qabeenya wanti mana keessatti nyaattullee hoo nyaatte qabeenyadha akka argaa jirtan kana akkatti suuraan mana kiyyaa biqiltuu achi mukeenii achumaan argitan jechuudha kunniin hagam garaa nama nyaature
gaafa irraasi kaasanii too deeman gaafa ati ka'i jedhanii qorqoorroo takkittii fi meeshaa kee bichaa gadi burrattee too deemtu biqiltuu maaliin goota? Oo muratta mukarraa muratta achiin booda hundee isaa ammaachi maal goota? Haala kanaan rabbiin kana nurraa haa dabarsu. Akkuma amantii keessaniitiin kadhannaan keessan nu bira haa dhaabbatu. Rabbiin wanna inni dadhabe tokko homtuu hin jiru gamnurraa haa godhu. Yaada keessa fufurdaa fi yaada keessa nama qabbaneessu san rabbii gaditti yaada keessa nan barbaadaa. Kaleessa viidiyoo baay'ee aaree hojjedhe irratti ijoolleen baay'een sheer godhaa jirtu. Ammallee isallee sheer godhaa wal biraan gaa. Amma yeroon kun yeroo gannaadha. Gannatti seennee jirra. Saneenuu dhume haamletti seenaa jirra. Yeroo kana yeroo namni gaaddisa taa'u malee yeroo namni qilleensatti bahee toorfa keessatti wanni jedhu. Isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka viidiyoo san kaleessa laalle hin jedhina yoo wal bira geessan keessan illee sheer walii godhaa. Kanallee akkasuma jechuudha. Amma akka argaa jirtan kan miilaa jalqabee haga wanni itti baddaatti naqate. Ganaa wanni kun birraa kana caalaa naqata. Amalli paappayyee immoo birraatti irra caalaa amma gannattu akkatti ni naqata. Biqiltuun kun biqiltuu barreen gaddaan harka kootiin kan keessaa nyaanne sukkuumee dhaabedha. Isinitti meeraan yeroo baay'ee gabaadhaa waa bitee baay'ee dhaabuu kanatti ariifadhu. Mukeen qilleensaa kana qofaadha kanan gabaa bite. Biqiltuuwwan nyaatamu baay'inaan kan manatti nyaannurraa hin dhaaba jechuudha. Dhaabeetan oggaa tokko keessatti kun firee buufate jechuudha. Barreen gaddaa isinitti argisiisa. Firee isaa oggaa facaasu isinitti argisiisa. Erga guddate isinitti argisiisa. Yeroo dhaabu isinitti argisiisa jechuudha. Maaliif kiyyaa? Bakka lafa kanatti mukutii biraa hin qabu. Dadhabbii koodhaa. Dafqi homaatu keessan jiru. Dafqa koodhaa hagan jirutti rabbiin haga umurii lafa kanatti naa kenne ittan jiraadha jedheetan itti dadhaba. Waan itti dadhaban immoo inuma nyaatanii rabbiin gargaarsa isaan waa kennu. Ijoolleen ammallee carraan diigisaa isin bira hin gahin. Naannoon keessan ammallee haga ammaa bira hin gahin. Rabbiin isinaa golguu isinaa eegu. Nu hunduu akkuma amantaa keenyattiif akkuma dandeettii keenyatti waliif haa kadhannu wanti ta'aa jiru. Waan jibbisiisadha isiniin jechuun jaaladha. Rabbiin numarraa haa dhaabu kanaadha. Yaada bal'aa keessattuu naannoon amma mana buraaburree diddiigamaa jiru kun jechuudha. Mee wanta inni irra ga'e viidiyoo isiniifan yeroo biraatti qabadhee too dhufa viidiyoo kana sheer gochuun dagatina. Laayikis walii godhaa. Wal bira hin darbinaa isiniin jechuun jaaladha. Nuumti wal jajjabeessinee wal gargaarree quncee walitti arbayti jedhanii hoo rabbii walii kadhannee rabbiin ilma namaa laphee qulqulluu nama kamiifuyyuu hin dhagaa. Kanaan isiniin jechuu jaaladha obboleewwan koo dhugaa wanta fokkisaadha. Odoo tanaan dura wanta akkanaa oduun akkanaa jiraate ta'e namni kamuyyuu waan hin taane dafqa ofii lafatti hin dhangalaasu jechuudha. Keessattuu ani yeroo baay'ee taaksii keessatti illee waa'uma shamarran keenya biyya arabaa tanaasaa. Laayivii keenya gumne umurii keenya gumne warri dhala qabnu dhala keenya ganne warri mooyyuu ganaa gaayila dhaabbannu hiriyaa keenya odoo yaannu odoo ganamaaf galgala hooman arga jennuyyuu yeroo dheeraa namni shamarri biyya arabaa hojjettee kaarta pilaanii qabu bitatte hin jirtu. Hunduyyuu numa bira gaa akkuma durii ka shanshanaan akka beekamuttis akka dhageenyettis bakka kamiyyuu shanshanaan hin gaamaadha ka. Duraafaa namoonni jedha warri durii birrii xixiqqishuu fa'aa qoxxobatanii lafa argatanii itti jiraachaa jiranii har'a fooqii ijaarratan danuutu jira waan ta'eef nu qaqqabaa kan jedhamu malee nurraa diigama kan jedhu namni quba qabaateetii miti jechuudha kan bitateetu itti galaa turres oduu akkanaa qaban nuuyyuu ittiin deemnu ta'e immoo warra nu achiitiif barumsa nuti mudannoo kuni mudannoo miti baay'ee jibbisiisaa fi akkamitti itti barama kan jedhudha. Hunduma caalaa ani amma dhugaa sammuuna tana baay'ee waan nama jibbisiisudha jechuudha wanti jedhe. Mee odeeffannoo bal'inaan ammas waan irra gahamee yeroo biraa viidiyoo isinii qabadheen dhufaa namoota bira hin geenye biraa sheer godhaa. Bakka jirtatti nagaa nuu ta'a rabbiin ayyaana isaa nuuf haa baay'isuun isiniin jedha nagaa ta'a.